قد إفتمو قد إفتو قد إفتمو قد إفتو تاي أدنى باتو سوى ياسيف الرجال ليو دورين إبراهيم في دوباتي مودا وتتخيا أنا في اسمه ما جراتا هو دورين في استوك ما جراتا كم تقو جراتا تبتنر شما ركفورة خبجم توتا فورد بتوتخيني جرجل كنيسين جتشا جرا قلت ربي إيجا داوتو تخينيا دري أكمان برباچ ساخة تنجرا داوتو تخيا قلين تينيه دورين أناس نهتدا أكسما ani durrin dhiirummaa inni qabu ta akkasitti lafa qubachuuni dadhabeetanaan na dhibee daawwattoota kiyya agartanii jirtan wajjiin osuma akkasitti anulaa dura taa'uutii kophaatti illee ta'u xaaqaan baafatee kute amaartichinis kilabni isaa kilaba biraati gartanii jirtan viidiyoo irratti illee akkana wal lollolanne wal roorrisanii maal jedhanii namni nama miidhu booddeensaa waluma la namni abadan namni nama miidha jennaan miidhame daawwattoota kiyya durriin isaaf bareeda isa fakkaateeti akkasitti amaaraa walii galee Ibraahim fuudhee gaara hunda keessa geessee akkasitti cafaqee maal godhee namni kuni ba'uunsaa hafan qabu qabamuunsaatis hafan qabu amartichinis qabamuunsaa hafan qabu daawwattoota kiyya mataa isaatiif maal yaaddate inni mee maal yaaddate daawwattoota kiyya anammoo akka micciirri takkaa waaniin itti ka'e hudduuba deebi'een beeku daawwattoota kiyya ni beektan duraanis kana beektan an sanuma jechuu kiyya jijjiiraman qabu garuu guyyaa takka yoo asii harkaman guyyaa tokko bakka biraatti harkaman har'a yoo guyyaa asitti harkaman harkan bakka biraa bulan namni osoo bakka takka jiraatee iddoon isaa iddoo tanaa beekte deemtee barbaaddee akka feetarra raawwatta daawwattoota kiyya ani barbaada isaanii yoon arraa asitti himan borumchitti himan yoon arra bakka isaanitti arra namaa asii walitti qaban dhaqe waan kana himaafis hin beekan borumtii kutan bakka saniis nama saniis hin arku hulaan isaaniitis hulaa daakiligaa akkaan hulaa cabseetii wanna jaan janna biitii jiru tunis biyya alaati yaani biyya alaa gunjuu biyya teenyaamti biyya namaa keessaa biyya ormaati hulaa namaatiin cabsattis biitii biyya arabaati abbaan hulaan hayyamu maal hulaatii qabdaa dhaabbataa ani hin kireeffanne mana kana kanaafuu nuti baqattoota daawwattoota kiyya ani waan kana keessatti akka tasaa walafaan dhufnee fannisu na duraabe wallaala kiyyaa na duraabe ostiyaatu dhabu kiyyaani maddi isaanii illaanuu mana hattuu ni beektan daawwattoota kiyya gaa asiin duraabaadha mana akkasii kireeffatanii mamaan qabu amma immoo itti yaadaanis ta durri sanirraa waa baradha waan ta'eef barbaaduun kiyya hafan qabu amma ammaa tana deemuuf hin deemaan daawwattoota kiyya deemuuf hin deemaa daawwattoota kiyya durri irradda waleetiin waan isaan inni jiru waliin dhaggeeffanna durri waan inni jiru Ibraahim gadhiisu baateennan ani durri akkuma itti qabsaa ittiin jira mee Ibraahim san akkana qeensaa irraa cabsu inni as keessa jiraate ani dhugumatti micceeree miti daawwattoota kiyya kanaafuu irratti dawwala waliin dhaggeeffannu ta'a turtii gaarii akkuma nafaana bu'aa maal jennaan waan inni jiru waliin dhaggeeffanne achirra yaada kanattan namoota jechuu kiyya akkuma nan yoo duriin irratti dubaate moo daawwattoota kiyya anaa fi isuma tokkuma jiraataa huwa durii naafis tokkuma jiraata akkam tokko jiraate taphatanarra annawuma kiyyaa naanneessitee ennaan boo nama dhalaa dalagaan isin geessitee gurtee jara amara harka gurtee sanseete yoo nama kiyya namaan an beeku mush nama kiyya dhiisi namaan an beeku akkana cinaa bahime Ibraahim kanarra gorsa sii taati gabaabdumatti Ibraahim irra gorsa sii taati tamam ana maan fuudhin boo ana akka keessanii maan fuudhinaa naafi isin kasilaa wal faamoo qabu bara ummata hattu miskinni isin dararu jirtan san namaa miti yoo fattaaltecha durri abu maalimun durri maalimun dhaggeeffadhaa daawwattoota kiyyaa irra dheetiin jira fiddamoon fidduu Ibraahim fiddamoon fidduu qofaan gaafachuu deema daawwattoota kiyya fiddamoo hin fidduu
Kana qofaan gaafachuu deemu. Haloo. Haloo eesh. Eesh eesh jettee afaan arbaa soina. Man dawlan. Sayfaddiin Micciir. Maali Micciir maal barbaade yaani? Micciir si dawwale. Maaliif na dawwalte? Eessarta? Maali bakkaan jiru maal barbaade? Maaliif dawwalte? Ajaa'ima dhufa. Aboo akka dhiiraattiin ulaa dura dhufee si dubbadhee banii ulaa tana siin je'ee xaaqaan baatee kuttee xiyyaa hattu dhaggeeffadhu siif himaa. Xaaqaan baatee kuttee maal abbaa keetiitii fi Ibraan gaara geessitee akkas goota. Ammoo. Wanti koo dabbaru. Wanti koo dabbaru. Dhiirummaa kiyyaanii. Dhiirummaa kiyyaanii. Dhagaa akkam jaadu. Bar dhiirummaa teetiin bakka jirtu maan himnee siin jechaa jira kiyyaa horof. Waa dubbii sina qabdi dhaabbanni barumsi godhaate. Bar ana osoo fuutanii an rakkina qabu na biratti. An bar rakkoon qabu bar. Anamaan fuune an rakkina qabu bar yoo na fuutan. Dhamaa qudura. Amma bakka jirtu naa himi. Alaa gachoo alaa. Mana fi galchoo waan kana gubbaara galatu hattuu foon namaa sumaa'uu kanneen barbaadu qabuu kiyyaa qaban qabu obsi taa'e bakka jiru barbaadin galu. Aboo dhiirummaa teetiin bakka jirtu natti himin siin jee biroo dhageeffadhu siifin himaa boo. Bakkaan jiru maarraa barbaaddu qo'eeti. Ati Amaaraa Oromoonuma dhabdee ati Oromoo dila tanarraa dhabdeetuma Amaaraa walii galtee shira kana taate nu keessatti maa summii uumuu barbaadda. Shiwajjii tumsa warattee deemu jirtaan isa waqeetti siinqoo dhuqee. Boo amma aboo ana maan qabneen siin jechaa jira ana Micciir maan qabneen siin jechaa jira. Sodaattu. Qabuun haman qabuun siin kee obsa qabde malee qabuun haman qabu adiibii kiyyaa lafa nagaatti qabaatu garuu. Na dhagaye amma wayi sii gaa'u amma dhagaye waan isin jiru na dhagaye. Gurbaa kana gad dhiifta moo gad hin dhiiftu? Aboosi haa gubu bakka jirtu naa himi aaniin dhufa wajji awwaallaa. Lookishinaan bakka kanaatiin jira naan jii haakiyyaa dhamaa bakka kanaatiin jira naan jii. Akka dhiiraatti qaawwan baatee maa deemta sarumaa qaawwan bee fiigaa. Amma siin dhufu jira obsi bakka sinneeti. Abooyoo ati edana na jalaa baate durri. Na hadda deemtee. Abooyoo ati edana na jalaa baate yoo siifi amaartichinis edana baatan na dhaggeeffadhu siifi masfinis yoo edana baatan anumaa dhaltu. Waan dhaggeeffata jedhan du'aa keessumaati kan namalee akkanumatti dhaggeeffachuu raadinsaa ilman qabu. Xiyyaa taguuti jechuudha ana hattuun siimoona intalaan fuudhe san akkami intalaan fuudhe isin biraa fuudhe san micoosan akkamin nama akka keessaniiti nama waliin qabdanii mana keessatti waliin qabdanii dalaga sinee hin ettee fuutee fiddee nyaata goosiftaa nama walaarraa buusuuf waliin qabdaniif siifin masfin. Siin nama waliin qabaafii jette micooni oduu kee dhageenye jirraa bara durriin nama waliin qabaafii naan jette micoon. Tani mana masfinii fuudhe. Saalee haafii ni yoo bartee mana masfinii fuudhe deemsu baatte nuti wanni ni yoo saalee asitti fuudhuu wallaallee maali jechuun waan nama isin abdan kanas gara geessa. Gadhiiftamoo gad hin dhiiftu. Gadhiiftamoo gad hin dhiiftu. Taa'ee edanan baatu si wayyaa siif irra jala. Ammoo. Durri kana waan nuti beekte. Yalla nageetti daawwattoota xiyyaa tortoraa kana dhagayaa jirtan waan inni jechaa jiru daawwattoota xiyyaa mee nama kana tortoraa ka uummata alagaatiin walii galee nama Oromoo dhalaan hisaaban qabdu jettee micoo nan fuudhee asirratti isin haasofsiisan daawwattoota xiyyaa agartanii jirtanii nyaata goosisaniif micoo sanis nama waliin qaban san jechuudha. Hayyee isaanii bakka takka ta'anii akka dhiiraatti ta'anii bakka kana jirra namaan hin ja'anii mee durriin na haddade akkaanan durrii godhu edan irratti arguu teessan daawwattoota xiyyaa amma edan arguu teessan waa'een an durrii fi masfiin godhuu ta'u waan inni isaanii buusu edan harkaa jirtan viidiyoo sammaas
isiniifin gadhiisa sa'aa feetee uumaan taane battalatti itti dhaqeetiin na duraa baaniif ta'anii isaan awwaanin irraa jibbee isaanirraa akka dhiiraatti osoo garuu laabananii aboo maal feetanaan jedhanii nan aarsu daawwattoota kiyya haa tokkotti hin qabuun isaan dhalaan taane asii waa balleessan dhabimaattuuti hattuun akkasuma bara hattuu waan guutes ni haaddi bakka arra ooltes boruun ooltu ooyiruu arra hattees boruun hattu dhabimaattuuti kun daawwattoota kiyya ni beeyna garuu ammoo na harka bu'uuf ta'an isaan du'aa godhaa isin rabbi si harkaa buusu jaa aaruma kanaan baa daawwattoota kiyya aaruma kanaan baa si harkaa buusu jaa du'aa inaa godhame turriin hisaaba keessaa bee saaba keessaa bee ani saalee asin beeku amma turiinaan jaarsasiiti akka feetaa jettu turiinaan lee haddada dhalaa agartanii jirtan viidiyoo irratti halkan manatti itti dhaqe viidiyoo isaa irratti ilaale daawwattoota kiyya maal gadhiise jee durri ogguun gabbanu kunoo turiinaa manatti itti dhaqe akkana lubbuu dhiibata lubbuutti bara intala dhalaadhaa osoo sagaleen dhiiraa bira jiraattee dhiiratan haddatu jirattiin beekaa bara ulaabani ishee ulaa akkana godha dhiira see dubartii warri isiin daawwattoota kiyya akka dhiiraatti anaami isa qabee yeroo duraatis mana isa fide viidiyoo irraa mare anaami kadhaqee manattis mukoottuu isa kaayee xaaqaan beekuchiise akkasumatti nammas mukoottuu kaayee isaan garsiisa du'aa godhaa isin turiinaa immoo osoo Ibraan harkaa qabu arrarraa kaaseetiin eegaan turiinaa ni eega waan inni fiduu laalamee ambara akkuma tasaas laana harka bu'ee way meena dhiisa tasuma silaa akkuma tasaa mee xiyyaa gonka bakkuma jirtu natti himati yoo dhiirummaa qabaatte xaaxiin faayidaan qabdu miskiina dararuun faayidaan qabdu ati dhiiraan durriidha bakka kanaan jiraajii natti himi akkaan ansin fuune na laaliyanii michiir yaa zanwa hattuu balaa miskiina gadhiisaa Ibraan illee Ibraan an akkanattiin isinirraa fuudha Ibraan akkanattiin isinirraa fuudhaan Ibraan miti miskiina mana keessa wal qabdanii qoonqoon azaabdanii gartee dararaa dhitan san gadhiisaa maalleenni isaan isinii buusan hin jiru durri ati siif qaan immoo dhiiga keetii gadhiisisiisi daawwattoota kiyya du'aa godhaa edana durrii fi masfin baasee viidiyoo isinii gadhiisuun qaba du'aa inaa godhaa rabbi si haa milkeessu jaadha jara kana rabbi si haa milkeessu jaadha du'aa inaa godhaa qabuun qaba isaan beheetiin jira ammaas alan jira durrii fi masfin qabuuf edana taakka ittiin murteessa akkuma durrii baasuun qaba jesan hulaa mana namni gurraachi galuu sanaa tana keessa bakka hin jiraachuun qabdu jechuudha. Kanaafuu du'aa inaa godhaan isin ijaa nafaana tura viidiyoo masfinii fi ta durrii qabadheen isin dhiyaadha.